Liina ol jedhu uladhu Liina ol jedhu uladhu Liina. Wai. Eessa jira? Uftas gabbi. Eessa jira? Bakka malee jira Liina qabsaa uftas gabbi. Maaltu nu fide? Gaara jirraa bar uummanni gaara nu galche. Yoom? Na beeyteen nan. Yusuf Emeeti. Yaa? Yusuf Eme. Alhamdulillahi rabbil alamin wanti tun. Jabeeffachuu qaba rabbii gadi. Dhiiga kiyya. Liina dhiisi jedhi kana ilaaliniiti waan kana ilaaliniiti. Kanatti deebise. Bakki nadaamta san hin jirtu. Maaltas na fide? Liina ummata si mara achee eega kidhaan boodallee Haakima hin da'inneen. Haakima eessaa dhayite osoo haakima hin dhaqin uummanni gaara kana si galche. Jallisaan Dhiiga kanaa wajjin. tasgabbaayee dhaabbadhumee dhaabbachuu dandeetta. Ol jedhimee dhaabbachuu dandeetta. Dhaabbadhumee. La kanas taa'e hafuura baafadhu dawaan amma dalagee hafuura baafadhu amma dalaguutti jira. Maaltas keessa na caccafaqe. Jallisi. Alhamdulillahi galata rabbi kunoo daawwattoota kiyya kunoo akkuma gartan jechuudha. Liinaan fayyite uf beeytee jirti. Waa hundaa uf gartee jirti jechuudha. Finaaniin eessa jiran? Tasgabbaayee Liina. Mubaarak ifnaaniin keeriyaa bira jirti jedhi. Dura nama bira geesse amaanaa silaa ka jarallee fuudhanii nu jalaa balleessa. Amma mootu keeriyaa bira deebisanii keeriyaan akkana boo jirti jechuudha. Kanaan faallaa jirta kunoo kanaan sii kenna. Kanaan sii kenna. Kanaan sii kenna. Mataa kanaan sirraa Kanaan sii hooyya. bakka Yusuf san itti geesse. Qabayya. Harkaa fuuta. Battaay. Harkaa fuuta. Nadisi. Maggee nadisi maggeen fadhu nadisi. Sittiin yaa beekallu. Nadisi abaan keessa na raatu. Gatta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirjitu daawwattoota keenya bakka jiraatan isinin jecha nageenya kiyya kan onni irraa ka'e bakkuma jirtanitti isinaadha qabu isinin jedha. Kunoo akkuma gartan goduma kana keessa jira jechuudha akka kaleeti. Goda kana keessa maal goota jechuun keessan hin oolamu wanta an godhu jirullee anaaf magee walii gallee jechuudha. Liinaan naaf liinaan immoo jirti. Mageen as keessa achi bahee yoo waraana Faayoo fi Abdallaa namummaa isaanii yoo arge jechuudha. Kara keenya kana asin fiigu kara biraa fiiga akkasitti waadaa walii gallee inni immootu akka uummanni nutti asin dhufne kana hunda gochuu jira jechuudha. Kophaa isaa shoora san taphachuutti jira. Waan rabbiin isa godhullee hin beeyne aga ammaatitti garuu alhamdulillah galata rabbi uummanni nutti hin dhufne ani immootu waan sheetichi natti kenne takkaan amma liinatti godhuuf deema jechuudha. Isiin kun amma waa takka hin dubbattu. Immootu keeriyaalleen viidiyoo gadi dhiiftee turte ilmaan ani nama bira kaa'ellee narratti darbanii jettee boo'u jirti. An amma dirqama kalas naaf mageelleen viidiyoo san agarree jennaan jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma viidiyoo san garreen kalas liina immoo asumarraa gachi sochoosuu dadhabne. Akka waan dhakaa keessa kaa'aniitti ulfaatti jechuudha. Dadhabnee nuu deemuu diddee sossobneellee kalas aga rifeensa Yusuf irraa cirutti hin deemu jettee dadhabnee kalas siistama san fayyadamne mageen akkasitti na biraa deeme waan akkasii san dalagutti jira itti asin dhiyaatan jechuudha. Amma mageen maggee kun maali harka namaati habba shanii laa darbi dhiisa tamma kana habba shanii laan akkasi jechuudha. An amma isiin xiqqoo lashitti jedhe jira. Amma waan duraan shayni naa kenne keessallee waan kiisaa qabutti jira. Sababa san amma as taa'utti jira jechuudha. San itti ulee itti aarsinaan jedhe jechuu sheetichi dura waan akka mukaa wayii naa kenne san qofa wanta ani qabu wanta an amma abdadhullee san qofa rabbii gaditti wanta an abdadhu san qofa jechuudha. Amma liina kanallee immoo itti ula jechuudha. Walitti qabeetini waan sanii walitti qabee itti ule nagaatti yoo isin tarte inshaallah du'aayi naa godhan isinin jedha. Immoo mageellee isaan kara biraa irra jalaa fiigii gara kiyya kana asin fiigini jenne akkasi walii gallee inni na biraa bahee jira. Amma kuno naaf liinaan kophaa jirraa jechuudha. Du'aayi nu godha inshaallah rabbiin gaara kana keessa isin haa baasu jedhaati. Du'aayi nu godhaan isinin jenna daawwattoota kiyya. Walumaa galatti jechuudha har'a liinaa inshaallah dirqama fayyifnee halkan kana jechuudha as keessaa bayuuf yaalii godhuu qabna. Garuu dirqama liinaan nu fayyuu qabdi jechuudha. Akkuma duraanis anin beeytaniis faayoon dhufnaan immoo liinaan nallee nan beeytu. Amma ana mageedhaan aan jechuu jirti. Mageen immootu
Yusuf jetteeni rifeensa isarraa muruu fedha jettee akkasitti sababa san bira taa'u jira kam hagana iyyuu natti dhiyaata waan hagana akka uummanni siirii san itti godheef waan hagana nutti dhiyaatuun seene waan goonuu dhabnee goda kana keessaa bahuu dadhabnaan siistama akkasii san faxxarree mageen gubbaa kana jiru jechuudha bahee goda keessaa bahee gubbaa kanatti isaan yoo arge gara kiyya kana as fiiguu osoo hin taane karaa biraa fiiga isaan immootu jidduu kanatti gara Yusuf fiiguu jira jedhanii isa jala fiigan malee gara kiyyan dhufanii akkanatti jiraachuu jira jechuudha immootu qoonqolleen nufitu jirti an amma haa isinummaan gammaddanii viidiyoo tana nu argitanii jechuudha nu gammaddaniif waan kana gochuu jira amma liinaa kuno kanaafi kuno sheen illee kanaa kennan duraan qaba kuno haga tana jira jechuudha kuno ni gartanii barreeffama ofirraa qabaayyuu kana itti ulee amma isin yoo rabbi jedhe inshaallah maqaa rabbiiti isin nagaatti ni tarti immootu sheekallee gaara kana keessatti qabanii dararu jiranii haasaa akkasii san dhagaye jechuudha inshaallah yoo rabbi jedhe isii fayyisee isii dirqama kara manaa galchee immootu Usuleymaan illee fudhachuu qabna Usuleymaan waan inni ta'e hin beeynu akkuma isin gartan jechuudha viidiyoo kalee irratti dhakaannatu muti ture asitti mageennatti dhufee sababa san rabbiin na baase ana maliinaa kamee itti aarseetini kunoo kana itti ulee ilaala yoo dhugaa kun dawaa dhugaa san ta'e hin jibbiti jechuu yeroo awwalaa kana daawwattoota kiyya inshaallah du'aayii naa godhan isin jedha akkasii daawwattoota kiyya du'aayii naa godhan isin jedha narraachi qabi maal Yusuf mee Yusuf hin qabna kan meen urgaa ulaal geeffar kasitti ba uladdu kana wala sinjari gode nata tisa kana uladdu in bana mudaka keessa ummanni daganin sidata farka ula la qoy dage sitti ayyayo gatta ayyayo sinni kama gatta hala sinna jala ko system yato kala sayyo uladdu kana kidiye ula la hunda fiti ayya qabaddu kana uladdu ayya fiti uladdu ayya daga isa uladdu tara uladdu daawwattoota kiyya dawaan kun kala sikena dawaan kun isuma jechuudha nama dirqamaan qabe mageelee na bira jiraate intalli immoo ni jabaatti jettanii qabuu dadhabne jechuudha maaliif wanti isii qabe waan biraati waan ta'eef an amma dirqama kanallee ulachiisee jennaan hin gaggabdi sambooda mootu kaan itti aarsa rakkoon qabu an kana dirqama yoo dawaa san seetichillee akkasuma ayya hooda harka kanaan kana dhiisa kanaan fudhadhu kanaan faallaa jirta kanaan faallaa jirta kuno kanaan sii kenna kanaan sii kenna kanaan sii kenna kanaan sii hooyya bakka Yusuf san itti geesse qabaya narkaa fuuta nadisi maggeen fadhu nadisi sittiin iyyaa beekallu nadisi abaan keessa naaqaatu gatta kun daawwattoota kiyya akkuma gartan jechuudha gaggabsee jira na jalaa cirtee fittee maali rabbiin na baase amma dirqama kaan hin gatimu kana itti aarsuu qaba jechuudha amma kana itti aarsan itti aarsee jenna ni dammayitii kun oliin akkuma gartan dawaalli itti argadhe jira immoo waan mageelle waan silaa fayyadamuu qabu kenneefi jira jechuudha akka tasaa Suleymaan yoo harka qabatte itti ulii ukkaamse afaanitti qabillee jedheeni immoo tuqa akkuma isaan bishaan nurra facaasan itti yoo tuqanii namni gaggabu jira waan akkasiisan mukkeen akkasiisan ni qabna amma kun oliin akkuma gartan kana qofan naafe kana itti ulee jechuudha ni kaati ni dammayitii xiqqoollee taatu uf ni beeyti jechuudha qajeelee kana itti ulee amma yoo isin walii gallee isin immootu uf beeyte jennaan liina inshaallah har'a halkan achisiisine jechuudha ifaa ummata sanii eeggata ummanni ifaallee ibsatu daawwattoota keenya waan isin ajaa'ibu akkanuma dukkanuma keessa rafan osoo deeman faa irra ejjatan jechuudha rakkoon isaanii akka itti baanu dhabne du'aayii nuu godhaan isiniin jedha kun oliina gaggabsadhe jira amma kanallee itti ullaan kalas osoo tana qabaachuu baadhanuu gaara kanan dhufu wanti liinaa fayyaduuf hin jiru jechuudha dawaa biraa wanta hin beeku hin jiru gaafa dura sheekarra waa hedduu fuudhee
immootu takka mana gatee tokko jira jechuudha ka gaafa ka dibatan tokko jira isa san ilmaan liinaa nama bira geesse aaree jechuudha achumarraan gaaratti kute gaara kana dhufe sababa san dagadhe malee silaa sanillee fidadhe bareedaa garuu kunillee saniin tokko manaan jedhe munni suni akka bishaanitti ka bullaa'ee dhama isaa jalaa baasan kanuma jalaa baasan jechuudha kun immoo tokko ibiddatti qabanii itti aarsanii isiin ittiin uf beeytu tokko maa rakkoo hin qabu kana itti aarsee jechuudha sheeyxaana waa hunda irraa balleessanaan jedhe sheeyxichi jechuudha kana itti aarsanan kun kana fayyadamutti jira kun akkuma gartan kana inni guddaan jechuudha amma kana itti aarsaa du'aayin haa godhan isiniin jedha meeliina wajjumaan laalla amma itti qabuuf deema bismillah ni boba'e jechuu wanti kuno daawwattoota kiyya kuno akkuma gartan kuno aaru jira Nani? Nani? Mubarak? Yusuf? Lina. Arik amasin. Mubarak? 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 Mubarak tay? Lina. 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 ما يوسف يوسف مير أنا يوسف ميتالس. Lina. Lina. ما يوسف يجانا قرب تنجروا بقى Kau kasih dawa. Rabbi kiyya tuni le narra dhaabatte ka. Mubarak Mubarak Kuno daawwattoota kiyya dalagee wanti qarran irra dide qabata biraallee koo haadha. Xiqqoo itti dabaluu qabdi. Mubarak Mubee Nani 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 Otu Mubarak Lina. Mubarak Lina. Mubarak Lina. Uladdu Lina dawaadha. Mubarak Uladdu. Ni aja wadis Ni aja itu Uladdu Lina. Mubarak Lina. Lina. Mubarak Na beeytee nan. Mubarak ibu Yusuf Ay ani Yusufi bar na beeyte. Hadis tahu hadis aja ada orang pun. Yusuf, mana ni? Nani? Esan jiran mana? Uladdu da beeyte. Esan. Ulad. Lina. Ani Yusufi uladdu. Esan jiran. Atu mana jirra ol jedhi me ol jedhi. Esan jiran jalan. Ol jedhi me. Ina agar rutinnya. ol jedhi. Laala akkas waqti dagge. Lina. Ol jedhi uladdu. Uladdu Lina. Ol jedhi uladdu. Lina. Woi. Esan jiran. Uftas gabbi. Esan jiran. Bakka malee jirra Lina Maaltu kakkaasa as uftas nufi? gabbi. Uftas gabbi. Maaltu as nufi deh? Gaara jirraa bar ummanni gaara nu galche. Yom. Na beeyteen nan. Yusuf emet. Yaa. Yusuf emet. Alhamdulillahi rabbil alamin wanti tun. Jabeeffachuu qaba rabbii gadi. Diga kaya. Lina dhiisi jedhi kana ilaaliniiti waan kana ilaaliniiti. Kanatti Waktu deebisi. nadam tasan injir tu. Maaltu as nufi deh? Lina ummata si maraachee eega kidhaan boodallee Aku dhiisan. mandainen. Haakima isaa dhayite osoo haakima hin dhaqin ummanni gaara kanatti galche. Calisaan Dhiiga kana wajjin. tasgabbaayee. Dhaabbadhu mee dhaabbachuu dandeetta? Ol jedhi mee dhaabbachuu dandeetta? Dhaabbadhu mee. La kanas taa'e hafuura baafadhu dawaan amma dalagee hafuura baafadhu amma dalaguutti jira. Maaltu as keessa na caccaqe? Jal'isi. Alhamdulillahi galata rabbi kunoo daawwattoota kiyya kunoo akkuma gartan jechuudha. Liina fayyite uf beeytee jirti. Waa hundaa uf gartee jirti jechuudha. Finaan inni eessa jiran? Tasgabbaay Liina. Mubaarak ibnaan keeriyaa bira jirti jedhi. Dura nama bira geesse amaanaa silaa ka jarallee fuudhanii jalaa balleessa.
amma mootu keeriyaa bira deebisanii keeriyaan akkana boo hojjette jechuun viidiyoo tokko waraabde